Ashamaa harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya hagayya tokko bara 2023 qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Balaa tiraafikaa godina addaa Oromiyaa bulchiisa magaalaa Buraayyuutti ganama har'aa mudatee lubbuun namoota 6 darbe. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruutti humni finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhaman nama tokko ajjeesuun dhaga'ame. Mootummaan Bilxiginnaa hidhaa sabboontotaa fi weellistoota Oromoo irratti hammeessaa jiraachuun himame. Waldaan qorannoo Oromoo Oosaan konferensii qorannoo isaa marsaa 37ffaa geggeeffate. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjiin ana Maanu'eel Laggaati. Balaa tiraafikaa ganama har'aa godina addaa Oromiyaa bulchiisaa magaalaa Buraayyuutti mudatee lubbuun namoota 6 darbuun himame. Balaa tiraafikaa irra deddeebiin mudachaa jiruun lubbuun namaa akka malee darbaa jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan ganama har'aa jechuunis gaafa hagayya tokko bara 2023 magaalaa Buraayyuu naannoo Gafarsaa Gujeetti konkolaataan deddeebisa uummataa minibaasii jedhamtu konkolaataa fe'umsaa wajjii walitti bu'uun balaan kun qaqqabu odeeffanne. Balaa tiraafikaa mudate kanaan lubbuun namoota 6 darbuu poolisiin magaalaa Buraayyuu beeksiseera. Balaan kun akka lakkoofsa biyyattii naannoo sa'aatii 6tti kan mudate yoo ta'u, konkolaachisaa fi gargaaraa dabalatee lubbuun dhiira 5 fi dubara 1 darbuun ibsameera. Kana malees namoota 9 miidhaan qaamaa salphaa fi cimaan qaqqabeera. Namoonni 6 miidhaa salphaa yoo miidhaman namoonni 3 miidhaa qaamaa ulfaataa keessummeessuu isaanii maddeen himaniiru. Waqtiin kun yeroo gannaa ta'uu wal qabatee roobaa fi hurrii hamaan jiraachuu waan maluuf konkolaachistoonni of eeggannoo fi itti gaafatamummaan konkolaachisuun murteessaa yoo ta'u, imaltoonnii fi qaamoleen tiraafikaas qooda isinirraa eegamu bahuun lubbuu qaalii baduu fi qabeenyaa barbadaa'uu akka hir'istan Gadaa Miidiyaa Neetwoork dhaamsa isaa dabarfata. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruutti humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhaman nama tokko ajjeesuun dhaga'ame. Kutaalee lixa Oromiyaa haleellaa Faannoo Amaaraatiin hedduu miidhamaa turanii fi jiran keessaa tokko kan taate godinni Horroo Guduruu Wallaggaa hanga yoonaatti humnoota finxaaleeyyii kanaan akka malee miidhamaa jirti. Haaluma kanaan guyyaa dheengaddaa gaafa adoolessa 30 bara 2023 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu magaalaa Agamsaa keessatti humni finxaaleeyyii kun nama Indaashi Galataa jedhamu haala suukkanneessaan ajjeesuun isaanii dhaga'ameera. Humnoonni Faannoo kunneen ajjeechaa kanarratti qe'ee fi qabeenya uummataa gubuun barbadeessaniiru. Kana malees loonii fi qabeenya uummataa kanneen biroo saamuu isaanii maddeen keenya dabaluun himaniiru. Mootummaan Bilxiginnaa hidhaa sabboontotaa fi weellistoota Oromoo irratti hammeessaa jiraachuun himame. Magaalaa handhuura Oromiyaa taate magaalaa Finfinnee keessatti ilmaan Oromoo akkaan bahanii galuun akkaan yaaddessaa ta'aa dhufuu maddeen himaniiru. Keessumattuu dhiheenyaa kana hidhaan akkaan hammaachaa jira. Akka lakkoofsa Habashaatti gaafa adoolessa 24 bara 2015 badii tokko malee kan to'ataman weellisaa Kumasaa Urgeessaa fi weellisaa Caalaa Nagaasaa erga mana hidhaa kutaa magaalaa Afurii seenanii baatii tokko guutuuf deemanis hamma yoonaatti ukkaanfamanii jiraachuu maddeen itti dhiyoo Gadaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Weellistoonni kunneen tuttuqaa siyaasaa kam keessaayyuu kan harka hin qabne yoo ta'an hojii aartii garaagaraa hojjechuun of jiraachisaa kan turanidha. Haa ta'u malee mootummaan Bilxiginnaa badii tokko malee hidhee dararaa jira. Waldaan qorannoo Oromoo Oosaan konferensii qorannoo isaa marsaa 37ffaa geggeeffate. Seenaa, duudhaa fi eenyummaa Oromoo dagaagsuu keessatti qooda guddaa kan gumaache waldaan qorannoo Oromoo Oosaan kora qorannoo isaa marsaa 37ffaa adoolessa 29 haga 30 bara 2023tti biyya Ameerikaatti kan argamu Yuunivarsiitii Meerilaand keessatti geggeeffateera. Kora marsaa kanaa mata duree egeree ijaaruu jedhu irratti kan geggeeffame korri Oosaa kun kora kana irratti waraqaan qorannoo 20 ol hayyoota bakka adda addaarraa hirmaataniin dhiyaateera. Pirezidaantiin waldichaa kan turanii fi amma baalli isaanii kan dabarsan Dr. Assabee Raggaasaa yaada kennaniin korri alanaa egeree Oromoo ijaaruu irratti hundaa'ee qorannoon adda addaa kan dhiyaate ta'uu himanii sirna Itoophiyaa mirga namaa sarbuu keessatti egeree Oromoo akkam ta'uuf deema kan jedhu irratti xiyyeeffannee jedhan. Oosaan erga hundeeffame eegalee seenaa Oromoo dabee barreeffamee fi ilaalcha addunyaan Oromoof qabdu jijjiiruu irratti hojii guddaa hojjechuus dubbatan. Kanaanis Oromoonis eenyummaa isaa akka beekuu fi seenaa isaa baratu gochuuf Oosaan hojii boonsaa hojjechuus himan. Hayyuun Oromoo yeroo adda addaatti dhimma Oromoo irratti qorannoo hedduu dhiyeessan Profeesar Asaffaa Jaallataas kora alanaa kana irratti argamanii addatti yaada kennaniin erga Oosaan hundeeffamee fi erga hayyoonni Oromoo barruulee adda addaa barreessuu eegalanii booda addunyaa waa'ee Oromoo hubachuu dubbatan.
Hayyuun seenaa Profeesar Muhammad Hasan yaada kennaniin Oosaan bara 1986 erga eegalee karaa dheeraa deeme kanaan sammuu dhalootaa ijaaruu keessatti qooda olaanaa kennuu himan. Tarkaanfiin haga ammaatti Oosaan fudhate kun jalqabbii ta'us gara fuulduraatti karaa dheeraatu nu hafaa jedhan. Waldichi dhaabbilee fi namoota dhimma Oromoo irratti qorannoo adda addaa qopheessaniif hojiilee Oromoo gargaaruu hojjetaniif badhaasa kenneera. Korrii waldaa qorannoo Oromoo kan marsaa 37ffaa kun pirezidaantii haaraa Dr. Kabbadee Fidaa filachuun xumurameera. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwork like, subscribe gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.